Barattuu Waynuu Taammiruu barattuu mana barumsaa Kookaba Tsibaa sadarkaa lammaffaa kutaa 12ffaatiin barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa bara kana kennamuuf keessaas ishee tokkodha. Mana kitaabaa Mooricha keessatti qophii osoo taasiftuu arginee dubbisne. Barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa bara kana fudhataniif akka mana barumsaa sanaatti xiyyeeffannoon kennamuun maloota qo'annoo garaagaraa fayyadamuunis qophaa'aa akka turan himti. Haalli baruu barsiisuudha baay'ee haala namatti toluudha. Jalqabaa kaanee akkaataa bareedaatti barachaa dhufneerra. Ammas immoo manni barumsaa keenya karoora nuuf baasee wantoota garaagaraa akka nuyi fayyadamnu shitiin tokko nu kennamaa tureera. Akkaataa nuyi qayyabannuuf tiitooriinis tureera. Tiitooriis immoo barachaa tureera. Barumsa dabalataa baay'ee nu kennaa jiru jechuudha. Ammarraatti akka nuyi karooraan itti qophoofne baay'ee manni barumsaa laayibirariis banaadha keessatti qayyabachuudhaaf haalli baay'ee nu mijataadha jechuudha. Hiriyoota ishee waliin qo'achuun waan hin beekne karaa salphaan wal hubachiisuuf carraa guddaa kan qabudha kan jettu barattuu Waynuu. Yeroo darban osoo hin qisaasesiin haalaan itti dhimma ba'aa turuus himti. Yeroo qabnu hundumaa seeraan haala bareedaadhaan fayyadamaa irraa jechuudha. Tokkoffaa yeroo keenya qisaasessaa hin jirre jechuudha. Yeroo qabnutti baay'ee fayyadamaa irraa jechuudha. Waan hin beekne barattoota warra sadarkaa irra kan jiranii sadarkaa irra kan hin jirres waan beeknu wal hubachiifna. Ani fakkeenya waan hin beeku nama tokko na hubachiisa. Waaddanyaan koommoo waan beektu na hubachiifte jechuudha. Akkasittiin barumsa dabalataa hubannaa gahaa ogummaa gahaa walirraa argachaa deemna jechuudha. Barataa Hayyaloo Masaffaa akkuma Waynuu barataa kutaa 12ffaa mana barumsaa Kookaba Tsibaa sadarkaa lammaffaatiin innis qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaaf qophii taasisuu irratti argama. Dubbisuun qofti qormaataaf gahaa nama hin taasisuu kan jedhu barataa Hayyaloom akkaataa gaaffileen itti ba'uu danda'an kan darbe irraa hubachuun of qopheessaa jiraachuu himam. ማንበብ ብቻ በቂ አይደለም ምክንያቱም በፈተና ላይ ስማርት መሆን አለብህ qophii qormaataaf taasifamuuf dubbisuun qofti gahaa miti. Ogeessa ta'uunis ni barbaachisa. Akkaataa qormaanni ba'uu danda'u beekuun gaariidha. Fakkeenyaaf akkaataa qormaatiilee waggoota darban keessaa ba'aa turan ilaaluun kallattii sanaan dubbisuun of qopheessuudha. Ani gama kootiin haala kaniiniin qophaa'aa jira. Qabxii gaariis nan fida jedheen abdadha. Mana barumsaa Kookaba Tsibaa sadarkaa lammaffaatti dursituu garee kutaa kaawunsiliingii fi hordoffii naamusaa kan ta'an addee Elsaabeet Tsaggaayim akka mana barumsaatti barattooti naamusa yeroo qormaataa eeguu akka qaban hubannoo kennaa kan turan ta'uu kaasuun miira sodaa yeroo qormaataa mudachuu malu akkaataa hir'isuun danda'amu irrattis hubannoon kennamuu dubbatu. ፈተና ላይ ሲገቡ ያው በአብዛኛው መረበሽ ነው የሚያሳዩት ብዙን ጊዜ ካለና barattoonni tokko qormaata irratti miira sodaa yeroo itti dhaga'amuu fi tasgabbii dhabuun jeeqaman ni mul'ata. Qormaata jechuun kanuma baratanii fi dubbisan irraa kan dhufu malee wanti haaraa hin jiru. Kanaaf qophiin xiinsammuu barattootaa murteessaadha. Akka mana barumsaa keenyaattis barattoota keenya irratti miirri sodaan kun akka hin muudanneef hojiin leenjii fi hubannoo uumuun laatameera.